Miidiyaan EBS sababa olola seenaa sobaa karaa miidiyaa isaa ragaa tokko malee nama Burtukaan Tamasgeen jedhamtuun gabaaseen yeroo ammaa cufamee jira. Dhimmichi maal ture? Artistii Andu'aalem Goosaa du'a kaadhimaasaa Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo jala kan jiru guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaateera. Manni murtii maal jedhe kan jedhu gabaasa guutuu qabannee dhufneerra. Qophii keenya waliin hanga xumuraatti turan affeerraa keenya. Artistii Andu'aalem Goosaa du'a kaadhimaasaa Qananii Addunyaatiin wal qabatee to'annoo poolisii jala ooluun torban lama dura mana murtiitti kan dhiyaate yoo ta'u poolisiin qorannoo fi guyyoota dabalataa gaafatee manni murtii guyyoota poolisiin gaafatee 14 keessaa 13 eeyyamuun har'a bitootessaa 26/2025 beellameera. Beellama har'aa irrattis artistii Andu'aalem Goosaa manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araddaatti kan dhiyaate yoo ta'u poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa shamarree Qananii bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaa irratti himeera. Qorannoon reeffaa taasifames miidhamtuun ol keensa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhama. Ta'ulillee qorannoon dabalataa kanneen wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun hime. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabee fi saamuda fudhachuun qorannoo poolisii federaalaatti erguu fi bu'aan qorannoo kanaa ammoo akka hin dhaqqabneef dabaluun hime. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andu'aalem irratti taasisaa jiraachuus akka hin dhaqqabne hime. Kanaaf jechas poolisiin qorannoowwan dabalataa naafan jedhu taasisuun xumuraa fi kanneen saamudni ergame akka dhaqqabuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf manni murtii gaafate. Abukaatoon artistii Andu'aalem Goosaa isaaniin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol keensarraa kuftee du'uu malee maamilli isaanii ajjeefamuu ragaa mul'isu hin jiru jechuun falmani. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyoolessaa fi poolisiin federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaan yoo waabii ba'e ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedhani. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo waabiin ba'e ragaaleen nama poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uu fi shakkamaan kun waabiin ba'uu hin qabu jechuun dhaadacharraatti falmuu BBC'n gabaasee jira. Manni murtichaa falmii gama lameeniin erga dhaga'ee booda poolisiin ragaalee qorannoo naafan jedhu akka dhiyeeffatu guyyoota 12 dabalatee eeyyamuun mirga waabii abukaatoon gaafate kufaa godhee bitootessa 29/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabatee jira. Tibbana olola dharaa saboota gidduutti jeequmsa babal'isuu kan tamsaase EBS istiidiyoon isaa cufachuu fi qilleensarraa buutuu himame. Sagantaa jeequmsa kakaasuu qophii sabaa fi saba gidduutti rakkoo guddaa uumuu kan tamsaase EBS har'a chaanaalota sadiin qilleensa Itiyooosaatii irraa kan ture buufamuu ibsameera. Akkuma kana istiidiyoon isaa magaalaa Finfinnee cufachuu himamee jira. Akka jedhame taanaan gaazexeessitoonni burjaajii uumanii fi dubartiin seenessa sobaa dhiyeeffattes hidhamuu ibsameera. Namootni dhimma kana hordofaa jiranii fi keessa beekan odeeffannoo nuun ga'aniin olola dharaa tamsaasan bu'uureffachuun hojjettoonni EBS kanneen saganticha qindeessan hidhamaniiru. Manni hojii isaa cufateera jedhame EBS'n sagantaa burjaajii uumuu waan sobaa erga tamsaasee booda kaleessa dhiifama gaafateera. Ta'us yuunivarsiitichi irra deebiin odeeffannoo sobaa fi maqaballeessii sagantaa EBS irratti tamsaasee ilaalchisee ibsa balaaleffannaa yeroo lama xalaa fi qaamaan kenneera. Dhaabbanni EBS sagantaa Addis Miraaf jedhu irratti gaafa 14 ji'a 7 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Burtukaan Tamasgeen Kabbadeen kan jedhamtuun keessummaa sagantichaa taasisee gaaffii fi deebii dhiyeesseen haala itti gaafatamummaa hin qabneen maqaa yuunivarsiitii Dambidolloo xureessuu fi yaalii taasisuusaa yuunivarsiitichi ibsa isaatiin yaadachiiseera. Yeroo barattoonni sabaa fi sablammoota akkasumas biyya hollaa kan taate Sudaan Kibbaa irraa dhufanii hafuura wal hubannaa fi kabajaan barnoota isaanii itti fufan kanatti EBS sagantaa wal dhabdee affeeruu kana haala miidiyaa irraa hin eegamneen qopheessuun isaa itti gaafatamummaa dhabuu qofa osoo hin taane uummata Oromoo balaa fi uummattoota Itoophiyaa guutuu maqaa balleessuu fi akkasumas jibba babal'isuuf kan qophaa'e ta'uun isaa ifatti kan qophaa'edha jedhe. Dhimmi kun erga mataa miidiyaa ta'uun hawaasa Oromoo hedduu mufachiiseen booda miidiyaan kun barreeffama gabaabduun dhiifama gaafateera. Barreeffama isaatiin miidiyaan kun akka jedhetti chaanaaliin keenya EBS sagantaa bashannanaa wiixata tamsaaseen komiin ka'uu ni yaadatama jedhe. Qophii keenya Addis Miraaf jedhu irratti qeeqa hedduu jedha. Gaaffiin kallattii adda addaan isaaniif dhiyaataa akka jirus ibsa barreeffamni
miseensonni isaanii. Chaanaaliin keenya qaamni dogongora kanaa fi itti gaafatamummaa fudhate tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e akka fudhatu qaamoleen seeraa waliin tumsaa jirra. Miidiyaan keenya qaama seera qabeessa dhimmicha qorachuu barbaadu kamiifuu tumsa ni godha jedhe. EBS dogongora odeeffannoo uumamee fi dhiifama gaafachuun gara fuulduraatti dogongora wal fakkaataan akka hin uumamneef waadaa seenaa jedheera. Dhimmi balaa guddaa sabaa fi saba gidduutti uumu inuma waliin jireenya hawaasaa gaaga'u akkana akka feeteedhaan dalagame kan biraa darbamu miti. Miidiyaan saboota walitti buusuu irratti fuulleffatan taanaan nageenya biyyaa booressuu keessatti qooda olaanaa baachuu isaa hubachuu feesisa. Maddi keenya Keelloo Miidiyaati.